Kun sagalee bilisummaa Oromooti. Sagaleen bilisummaa Oromoo guyyoota kiibxataa, jimaataa fi sanbata ganama sa'aatii 6 hanga sa'aatii 7tti, galgala ammoo sa'aatii 6 hanga sa'aatii 6 akkasumas guyyaa roobii ganama sa'aatii 7 hanga sa'aatii 8tti, galgala ammoo sa'aatii 7 hanga sa'aatii 7 dambalii gabaabaa meetir baandii 31 41 fi 49 irratti akkasumas meetir baandii 25 kiiloo heerzii 11,810 irratti jimaataa fi dilbata galgala sa'aatii 8 hanga sa'aatii 8 afaan Oromootiin, roobii ammoo galgala sa'aatii 8 hanga sa'aatii 9tti afaan Oromoo fi afaan Amaaraan wal duraa duubaan qophiilee dabarsuu amma jalqaba. Kun sagalee bilisummaa Oromooti. Harka fuune ashamaa akkam jirtu dhaggeeffattoota keenya kabajamoo fi jaalatamoo sagalee bilisummaa Oromoo sagantaa afaan Oromoorraa nagaan keenya kabajaa fi ulfinaa bakkuma jirtan maratti naa dhaqabu. Har'a guyyaan roobii amajjii 25 bara 2017 qophiilee sa'aatii kanaaf qabannee dhiyaannan isin beeksisa. Ani Faa'ol Jaalataati. Jalqabni qophii keenyaa oduudha. Sirna kabajaa guyyaa waraana bilisummaa Oromoo kan bara 2017 biyya Afrikaa kibbaa magaalaa Johannesburgitti gaggeeffame ilaalchisuudhaan qindeessitootaa fi hirmaattota haasofsiisnee gabaasaa qopheeffanne oduu itti aansuudhaan isiniif dhiyeessina. Duula liyyuu poolisiidhaan mootummaan wayyaanee uummata Oromoo irratti bane ilaalchisuudhaan sagantaa keenya dabre keessatti gaaffii deebii miseensa koree hojii raawwachiiftuu adda bilisummaa Oromoo Jaal Araarsoo Biqilaa waliin taasisne isinii dhiyeessuun keenya ni yaadatama. Itti fufuma isaa akka ta'e kutaan lammaffaa immoo gara xumura sagantaa keenyaa irratti keessummeeffama. Hundumaa faana bu'uudhaan akka hordoftanan kabajaan isin affeera. Amma gara jaala oduu sa'a kanaa dubbisuttan isin dabarsa. Irra deebiidhaan ashamaa akkam jirtu dhaggeeffattoota keenya kabajamoo fi jaalatamoo sagalee bilisummaa Oromoo sagantaa afaan Oromoorraa oduu qabannee dhiyaanneerraa oduu har'aa akkasiin dhageessisu an waaqonooleti. Mooraa Yuunivarsiitii Wallaggaa keessatti fincilli xumura gabrummaa qabsiifamuun mootummaa gabroomsaa yaaddoo hamaa keessa seensisee jira. Haaluma kanaan amajjii 22 bara 2017 fincilli xumura gabrummaa mooraa Yuunivarsiitii Wallaggaa keessatti qeerroo barattoota Oromootiin dhoohee wal qabatee yaaddoon guddaan kan itti bule murni TPLF humna amanamaa isaa gara mooraa yuunivarsiitichaatti bobbaasuun barattoota sodaachisuuf ammallee tattaafataa jira. Mooraa yuunivarsiitii Jimmaa keessattis barattoonni fincila jalqabuuf jedhu kan jedhuun mootummaan wayyaanee yaadda'ee humna waraanaa gara sanatti bobbaasuun barattoota mooratti doorsisaa jiraachuus maddeen keenya dabaluun ifa godhu. Gootowwan qeerroon bilisummaa Oromoo magaalaa Naqamtee fi naannawa ishee guyyaa ayyaana cuuphaan wal qabsiisuun diddaa mootummaa wayyaaneef qaban haala adda addaan mul'isan. Akka odeessi qeerroo magaalaa Naqamtee irraa sagalee bilisummaa Oromoo dhaqqabetti gootowwan qeerroon magaalaa Naqamtee jala bultii ayyaana cuuphaa irraa eegalanii hanga xumura ayyaanichaatti walleelee warraaqsaa mootummaa wayyaanee balaaleeffatan dhageessisuun akkasumas waraqaalee waamichaa fincila xumura gabrummaa baay'inaan facaasuun diddaa isaanii sodaa tokko malee halkanii fi guyyaa finiinsuun mootummaa wayyaanee TPLF fi jala deemtota isaanii rifaatu hamaa keessa galchan. Guyyaa ayyaanni cuuphaan magaalaa Naqamteetti kabajame humni komandi poostii wayyaanee kora bittanneessaa Oromiyaa irraa meeshaa hiikuun akka isaan harka duwwaa bahan taasisee jira. Sababbiin waraanni komandi poostii kana godheef shakkii waraanni kora bittanneessaa Oromiyaa ummata waliin dhaabbachuu mala jedhuun akka ta'e maddi oduu qeerroo dabaluun ifa godha. Magaalaa Finfinnee dabalatee godinoota Oromiyaa cufa keessatti ayyaana cuuphaan wal qabatee diddaan ummata Oromoo akka geggeeffame gabaasameera. Warraaqsa biyyoolessaa fincila xumura gabrummaa Oromiyaa keessaa wal qabatee barattoonni Oromoo Yuunivarsiitii Arbaa Mincii ammas hidhamaa barnoota irraa ari'amaa fi dararaa hamaan goolamaa jiran.
Yuunivarsiitii Arbaa Mincii keessatti hiriira mormii baatan kan jedhuun barattoonni Oromoo 27 ta'an hidhamuu fi kanneen keessaa 4 guutumatti barnoota irraa ari'amuu maddeen keenya addeessaniiru. Duulli reebichaa barattoota Oromoo Yuunivarsiitii Walloo irratti dabballoota TPLF'n baname. Duulli jabaan barattoota Oromoo Yuunivarsiitii Walloo keessa baratan irratti karaa dabballoota wayyaaniin geggeeffamaa jiraachuu barattoonni iyyatan. Hammeenya garjabinnaa murni TPLF irratti raawwataa jiruun barattoonni Oromoo baqatanii jalaa ba'uufillee haala ulfaataa keessa akka seenan barattoonni kunniin addeessaniiru. Duula dabballoota TPLF kana tumsuun loltoonni TPLFs barattoota Oromoo irratti bobba'uun miidhaa guddaa akka irraan gahan ibsameera. Barattoonni Oromoo yuunivarsiitiilee kanneen akka Amboo, Wallaggaa, Hawaasaa, Adaamaa, Finfinnee, Jimmaa, Haramayaa fi ummanni keenya nu waliin dhaabbatee sagalee keenya dhageessisuu fi nu hordofuu qaba. Falmaan nuti mirga abbaa biyyummaa keenyaaf goono hanga bilisummaatti itti fufuu qaba jechuun barattoonni Oromoo Yuunivarsiitii Walloo duulli irratti banamee jiru dhaammatanii jiran. Waraanni sochii bilisummaa uummattoota Beenshaangul tarkaanfii humnoota wayyaanee irratti fudhateen kasaaraa guddaa irraan gahe. Oduun tarkaanfii waraana sochii bilisummaa uummattoota Beenshaangul irraa bubbulee nu dhaqqabe akka addeessutti qabsaa'onni sochii bilisummaa uummattoota Beenshaangul muddee 26 fi 27 bara 2016 haleellaa loltoota wayyaanee irratti raawwataniin 13 ol ajjeesanii kanneen 8 caalan madeessan. Ammajjii 1 bara 2017 ammoo lola bakka Tumad Mukwaarii fi Shirqoolee jedhaman jidduutti humnoota federaalaa fi hidhattoota naannoo wayyaaniin bobbaase waliin taasisaniin humnoota wayyaanii irraa 80 ol hojiin ala taasifamu odeessi arganne ni addeessa. Kana malees madoon loltoota wayyaanii hedduun hospitaala Raashaa jedhamu Asoosatti argamutti fe'amaa turutu ibsame. Borumtaa isaa ammajjii 2 bara 2017 waraanni sochii bilisummaa uummattoota Beenshaangul haleellaa isaa itti fufuun ona mangeen naannawa Jibaroonaa jedhamutti waraana wayyaanii waliin lola taasiseen 8 ajjeese kanneen biroo 8 ammoo booji'eera. Lola kanaan qawwee kilaashii 6, bireena 1 fi snaayipera 1 diinarraa booji'eera. Ammajjii 3 bara 2017 ammoo naannoodhuma kanatti konkolaataan laandi kruuzar humnoota tikaa fi poolisoota wayyaanee feetee deemaa turte bombiin haleeluun hojiin ala taasisaniiru. Ammajjii 5 bara 2017 waraanni sochii bilisummaa uummattoota Beenshaangul haleellaa isaatti fufuun ona mangeen naannoo Shandii jedhamutti odoo uummata walitti qabee barsiisaa jiru wayita waraanni wayyaanee miidhaa irraan ga'uuf tattaafatu jabinnaan dura dhaabbachuun diinarraa ajajaa waraanaa tokko dabalatee loltoota 15 ajjeesuun 35 madeessuu oduun sochii bilisummaa uummattoota Beenshaangul irraa arganne ni addeessa. Waraanni sochii bilisummaa uummattoota Beenshaangul ammajjii 11 bara 2017 ona mangee ganda Saniyoor jedhamutti wayita waraanni wayyaanee dargaggoota Beenshaangul irratti ajjeechaa fi miidhaa adda addaa geessisetti tarkaanfii fudhateen poolisoota wayyaanee 6 fi milishoota sirnichaa 2 ajjeesuus oduun arganne ni addeessa. Humnoonni poolisaa waraanaa fi tika mootummaa wayyaaneen naannoo Beenshaangulitti bobbaafaman ummanni akka daandii irra bilisa ta'ee hin sossoonee fi jiruu isaa hin geggeeffanne taasisutti dabalee keessumaa dargaggoota itti dhukaasuun ajjeesuu fi madeessutti bobba'u kan ibsu oduun kun sochiin bilisummaa uummattoota Beenshaangul uummata ittisuudhaaf haleellaa raawwateen injifannoo galmeessaa jiruun gamatti hanga diina uummattoota Itoophiyaa keessa jiran hunda kan ta'e wayyaaneen dhabamsiifamutti falmaa isaa jabeessee akka itti fufu hubachiiseera. Oduu xumuraatiin miseensonni adda bilisummaa Oromoo koonyaa Jiddaa amajjii 1 guyyaa waraana bilisummaa Oromoo kabajatan achumaanis walgahii godhatan. Akka odeessi koonyaa Jiddaa irraa sagalee bilisummaa Oromoo dhaqqabee addeessutti Suuda Arabiyaatti miseensonni adda bilisummaa Oromoo koonyaa Jiddaa amajjii 13 bara 2017 ayyaana guyyaa woboo amajjii 1 bifa akkaan ho'aa ta'een kabajataniiru. Ayyaanni kun akka aadaa Oromootti eebba manguddootaatiin erga jalqabee booda gaafatamaan koonyaa adda bilisummaa Oromoo magaalaa Jiddaa Jaal Urgoo Alii hirmaattota ayyaanichaatiif haasawa anaa dhufuutiin eegalanii haala qabsoon bilisummaa Oromoo yeroo ammaa keessa jirtu irrattis ibsa bal'aa kennaniiru. Itti aansuunis hirmaattonni ayyaanicha irratti argaman waraana bilisummaa Oromootiin dhisuuf gumaacha mallaqaas taasisaniiru.
xumura sagantaa isaanii irrattis ibsa ejjennoo qabxii 7 of jalaa qabu baafachuun ayyaanicha milkiin xumurachuu isaanii oduun nu ga'e kun ni hubachiisa. Egaan dhaggeeffattoota keenya kabajamoo fi jaallatamoo sagalee bilisummaa Oromoo sagantaa afaan Oromoorraa oduu nadhaaf qabannee dhiyaanne kanumaan goolabamee jira. Qophiilee keenyaaf faana bu'aa. Kan caqasaa jirtan kun sagalee bilisummaa Oromoo sagantaa afaan Oromooti. Dhaggeeffattoota keenya qophiin keenya ammallee itti fufee jira. Miseensotaa fi deeggartoonni adda bilisummaa Oromoo akkasumas hawaasni Oromoo biyya Afrikaa kibbaa magaalaa Johannesburg fi naannawaa ishee jiraatu ayyaana guyyaa waraana bilisummaa Oromoo kan bara 2017 gaafa amajjii 22 bara 2017 sirna akkaan ho'aa fi miidhagaa ta'een kabajatan. Qophiidhuma kana ilaalchisuudhaan qindeessitootaa fi hirmaattota sirna kabajaa guyyaa oboo kan Johannesburg haasofsiisnee gabaasaa qindeeffanne jaallii bangadaatu akka ittaanutti isiniif dhiyeessa. Nu faana bu'aa. Amajjiin tokko guyyaan waraana bilisummaa Oromoo uummata Oromoo biyya keessaa akkasumas ilmaan Oromoo biyyoota ambaa jiran biratti haala akkaan ho'aa fi adda ta'een kabajamuu itti fufeera. Haaluma kanaan gaafa amajjii 22 bara 2017 biyya Afrikaa kibbaa magaalaa Johannesburg bakka Mayfair jedhamee beekamutti miseensonni fi deeggartoonni adda bilisummaa Oromoo akkasumas hawaasi Oromoo konyaalee adda bilisummaa Oromoo Johannesburg, Mumulanga, Cosmo, Alexandria, Rustenburg fi kanneen biroorraa walitti dhufuun amajjii tokko guyyaa waraana bilisummaa Oromoo kan bara 2017 bifa akkaan ho'aa ta'een kabajataniiru. Sirna kabajaa amajjii tokko guyyaa waraana bilisummaa Oromoo barana Afrikaa kibbaa magaalaa Johannesburg naannoo Mayfairitti kabajame kana ilaalchise sagaleen bilisummaa Oromoo koree qindeessituu fi hirmaattota sirnichaa haasofsiiseera. Akka ittaanutti isinii dhiyaata nu faana bu'aa. Ayyaana guyyaa waboo barana Afrikaa kibbaa magaalaa Johannesburgitti amajjii 22 bara 2017 kabajameef koree qindeessituu sirnichaa keessaa tokko kan ta'an Jaal Mohammad Saanii Tamaam ayyaanni waboo kan bara 2017 magaalaa Johannesburgitti miseensota fi deeggartoota adda bilisummaa Oromoo akkasumas hawaasa Oromoo naannichaan kabajame maaltu adda isa akka godhu akkasitti nuuf ibsan. Maqaan koo Mohammad Tamaam jedhama. Jiraata South Africa magaalaa Johannesburg gahee gosa qindeessituu koree ayyaana kanas. Ayyaana guyyaa waboo bara 2017 raawwannadde kun yeroo ammaadha yeroo qabsoon Oromoodha kan adda bilisummaa Oromootiin gaggeeffamu akka malee fidinee jiru keessa diinni keenya dhaaba keenyaaf hoggana keenya irratti olola gaggeessaa jiranudha. Uummanni keenya miseensi keenyaaf deeggartoonni hawaasa Oromoo magaalaa Johannesburg jiru. Oduu kanatti gurra kennuu dhiisee guyyaa addaadhaa waraana bilisummaa Oromoo waboo gargaaruudhaaf bakka kanatti kan argamee jiru kana hundatti godhu. Miseensonni fi deeggartoonni adda bilisummaa Oromoo akkasumas hawaasi Oromoo konyaalee adda bilisummaa Oromoo Afrikaa kibbaa guyyaa waraana bilisummaa Oromoo amajjii tokko kan bara 2017 kabajuuf magaalaa Johannesburgitti walitti dhufan hamilee jabaa qabaachuu fi waan danda'aniin waraana bilisummaa Oromoo cina dhaabbachuuf hirmaannaa isaanii dachaan guddisuuf kaka'umsa akka mul'isan Jaal Mohammad ibsaniiru. Uummanni Oromoo miseensonni deeggartoonni bakka ayyaana kanatti argamani hamilee guddaa qabanii waan danda'an maraan maallaqaan yaadaan waan cufaanuu waraana bilisummaa Oromootiif adda bilisummaa Oromoo cinaa dhaabachuudhaaf hamilee guddaa qabanii yaada kennataaf jiran waltajjii tolbaanidha. Gumaacha godhaa jiru jechuudha waraana bilisummaa Oromooti. Jaal Mohammad Saanii Tamaam waraanni bilisummaa Oromoo waboon hin jiru jedhamee olola karaa adda addaan farreeniin ololamu ilaalchisee yaada sagalee bilisummaa Oromoof kennaniin akkas jedhan. Warreen waraanni bilisummaa Oromoodhaan hin jiru jedhani warreen siyaasaa kufanii warreen shirratti milkaa'aa qabanii warreen adda bilisummaa Oromoo irratti yeroo ammaadhaa ol gaggeessaa jiran olola isaanii irraa dhaabbatanii gaachinaaf warreen uummata Oromoo kan ta'e waboo haa gargaaranu adda bilisummaa Oromootti deebi'anii qabsoo bilisummaa Oromoo abaa'ooliin akka fadhiisaman dhaabbatamaaf. Dhuma irrattis Jaal Mohammad Tamaam koree qindeessituu ayyaana amajjii tokko guyyaa waboo kan bara 2017 Afrikaa kibbaa magaalaa Johannesburgitti kabajamee ta'an uummata Oromoo maraaf dhaamsa kana dabarfatan. Uummata Oromoo
jiruu fi waan barbaachisaa ta'e maraan itti cinaa jirraa Bangkokii keessaa kunaa jirtanu akkamaja kan nu goonseenaa miidhaa isinirra ga'ee jira akkamaja nu gaddisiisaa waan barbaachisaa ta'e maraan itti cinaa jirraa jabaadhaa kan jiru dhaamsa dhaabaaf. Ayyee Jaal Mahammed Saanii Koree qindeessituu ayyaana guyyaa waraana bilisummaa Oromoo amajjii tokko kan bara 2017 Afrikaa Kibbaa Johannesburg naannoo Mayfair kabajametti taatan maqaa dhaggeeffattoota sagalee bilisummaa Oromootiin yaada nuu kennitaniif guddoo galatoomaa isiniin jenna. Galatoomaa isinillee. Biyya Afrikaa Kibbaa magaalaa Johannesburg keessa kan jiraatan akkasumas miseensa adda bilisummaa Oromoo kan ta'anii fi amajjii 22 bara 2017 achuma magaalaa Johannesburgitti ayyaana amajjii tokko guyyaa waboo baranaa kabajameerraa qooda kan fudhatan keessaa tokko kan ta'an Jaal Sultaan Abbaa Giissaa ayyaanni guyyaa waboo baranaa ayyaana seena qabeessa ta'uusaa akkasittiin sagalee bilisummaa Oromoof ibsan. Galatoomii carraa kana naa kennuu fi ani kan jiru Afrikaa Kibbaa naannoo magaalaa guddittii Johannesburgii jiraadha. Hawaasni keenya miseensonnis ta'e deeggartoonni akkasumas uummanni Oromoo bal'aan magaalaa naannoo Johannesburg konyaalee garaagaraa irra jiranu kan akka Koosmoo, Aleksaanderiyaa, Mumulaangaa fi kanneen kana fakkaatan irraa dhufanillee bakka kanatti argamanii baay'inaan jirra jechuudha. Wanti nu bakka kanatti argamneef har'a amajjiin 22 haa ta'u malee wanti nu bakka kanatti argamneef guyyaa waraana bilisummaa Oromoo seena qabeessa ta'e waggaa waggaan bara 1980 irraa eegalee adda bilisummaa Oromootii fi miseensotaaf deeggartoota adda bilisummaa Oromoo biratti kabajamaa ture. Har'aan tan immoo sabboonummaan Oromoo dabalee uummanni Oromoo guutuu addunyaarra jiru yeroo inni itti dammaqee kabajataa jiru kanatti kabaja guyyaa waraana bilisummaa Oromootiif bakka kanatti wal geenyee jira. Ayyaanni kun ayyaana seena qabeessa yoo seenaa duuba deebinee dubbannee waraanni bilisummaa Oromoo eega bara 1976 hundeeffamee fi reef tobbeedhaan gad dhaabbate bobbaa waraana Dargiitii fi waraana wayyaanee gidduutti lola guddaa geggeessee injifannoon keessa ba'ee bara 1980 guyyaa waraana bilisummaa Oromoo akka kabajamu adda bilisummaa Oromootiin murtaa'ee addunyaa kanarratti miseensotaaf deeggartoota adda bilisummaa Oromoo biratti kabajamaa ture. Har'aan tana garuu bakka uummanni Oromoo sabni Oromoo jiru maratti kabajamaa jira. Akkasumas amajjiin tokko bara haarawaa akka kaalandarii Oromootti kanaafuu kabaranaa kana kan adda godhu kan duraarra yeroo uummanni keenya parsantii 140 jechuu danda'ama. Guutummaa guutuutti harka wal qabatee falma hadhaa diina keenya inni kaataate wayyaanee wajjin hudha wal qabatee garaagarummaa tokko malee injifannoo galmeessaa jiru ta'uu isaati. Dabaluunis ayyaana guyyaa waboo baranaa maaltu akka adda taasisuu fi hamilee miseensotaaf deeggartoota adda bilisummaa Oromoo akkasumas hawaasa Oromoo yeroo ibsan. Akka naannoo keenyaatti hamileen miseensotaaf deeggartoota keenyaa hawaasa keenyallee dabalatee haalaan ho'aa fi kan nama gammachiisudha. Kan immoo adda isa godhuu qabsoo kanaan dura bara dheeraa dhaabni keenya gaggeessaa ture sandaran uummanni keenya godinaalee Oromiyaa kaaba haga kibbaatti bahaga dhiyaatti harka wal qabatee diina isaa inni kan taate wayyaanee fonqolchuudhaaf injifannoolee gurguddaa galmeessaa jiruuf yeroo inni diinaan hudhatti wal qabee jiru jechuudha. Garaagarummaan tokkollee osoo uummata keenya irraa hin mul'atin. Kanaafuu ayyaana seena qabeessaa fi ayyaana addaa ta'eefi kan bara lanaa kun natti mul'ata jechuudha. Waraanni bilisummaa Oromoo waboon hin jiru jedhanii kanneen olola adda addaa oofaniif yaada qaban akka ittaanutti ibsan Jaal Sultaan Abbaa Giissaa. Warreen akkasii ayyaallallattoota akkasii kanaafi wanni hanga baabinumatti jedhu bisaan darbuu ka'uu nama nyaatanii jedha Oromoon. Wayyaanee baduu kaatu faayidaa xixiqqaadhaan warreen keessumattuu diyaaspooraa jiran dhimma xixiqqaadhaan qabamanii warreen Oromoo afaan faajjessuuf dhaaba keenya adda bilisummaa Oromoo fi waraana bilisummaa Oromoo irratti olola oofan yeroon isaa isinitti darbee jira. Habashaan guddaan kunu waggaa kana harii itti duuleetu adda bilisummaa Oromoos ta'e woboo dhabamsiisuu hin dandeenye. Seenaa keessan hin balleessina lafti bari'uu ta'eera. Atattamaan gara qabsoo bilisummaa Oromoo saba keessan dhiifama gaafadhaa itti deebi'aa hin jedhaan. Dhumarrattis uummata Oromoo maraaf dhaamsa gabaabduu tana dabarfataniiru Jaal Sultaan Abbaa Giissaa. Akkumaan duraan olitti dubbachuu yaale uummanni Oromoo qabsoo hadhooftuu bara dheeraaf geggeessaa ture. Ilmaan saastaatee qabeenyaa isaa dararama guddaa irra gahaa ture. Haa taatu galanni rabbiin haa ga'u har'a immoo sana bira darbinee
ummanni keenya siyaasaadhaan bilchaatee Oromiyaa irratti abbaa ta'uu isaa dhibbaa dhibbatti mirkaneeffatee walabummaa biyya isaatiif bilisummaa isaatiif harka ol qabatee godinaalee hundarraa yeroo inni itti qabsaa jiru kanatti afaan garaagaraa dantaa xixiqqaa diinaan sossobamanii qabsoo keenya faallessuu barbaadan akka irraa dhaabbatanuu fi gara daandii qabsoo bilisummaa Oromootti daandii haqaa sanatti akka deebi'anii gaafatama seenaa jalaa ba'anuun gaafadha. Tokkichummaan diina qilee gubbaa dhaabbataa jirtu kana fonqolchoo ofirraa gatuuf tokkummaa isaa daran jabeeffatee dhaaba isaa bilisummaa Oromoo cinaa hiriiree woboo jabeessuudhaan kaayyoo qabsoo isaa akka inni galmaan gaatuun irra deebi'ee yaamicha godhaafi. Hayyee baay'ee galatoomaa isiniin jenna maqaa dhaggeeffattoota sagalee bilisummaa Oromoo hundaan. Tole anillee baay'een isin galateeffadha carraa kana naa kennuuf. Dhaggeeffattoota keenya ayyaana guyyaa woboo Afrikaa kibbaa magaalaa Johannesburgitti kabajame irratti hirmaattoota yaada isaanii nu laatan kanneen hafan qophii keenya taanutti itti deebina horaa bulaa an Liiban Gadaatiin. Kan caqasaa jirtan kun sagalee bilisummaa Oromoo sagantaa afaan Oromooti dhaggeeffattoota keenya qophiin keenya mallee dhufee jira. Isa maayirra geenye jirra. Sagantaa keenya dabreen duula mootummaan wayyaanee hidhattoota liyyuu poolisii bobbaafateen uummata Oromoo irratti gaggeessaa jiru ilaalchisuudhaan gaaffii deebii miseensa koree hojii raawwachiistuu adda bilisummaa Oromoo Jaal Araarsoo Biqilaa waliin taasisne kutaa jalqabaa dhiyeessuun keenya ni yaadatama. Kanatti aansuudhaan ammoo itti fufuma isaa akka ta'e kutaa lammaffaa bakkuma dhaabnerraa akka itti aanutti isiniif dhiyeessina. Akka hordoftaniin kabajaan isin affeera. Babal'ifannoo guddaatiitu Somaalee keessa jira. Hawaasa Somaalee keessa mootummaan Somaaleedhaa ka dursan keessa bulchi. Kanaaf jecha eenya kan achumaa dabranii yeroo dheeraa hoggaa gara bahaa kanaan ta'a hoggaa lama sadii boodatee gara Moyyaaleetiin gara naannoo Nagellee Boranaatiin waan tokko mul'ata. Arra immoo bifuma qindaa'een bahattis tahee kibba bahaa naannoo immoo daawwee sirriittis ta'ee ammumatti mallee wal faana naannoo Nagellee Boranaatiif hanga Moyyaaleetti deeme jechuudha. Kuni dhiyeenyuma kana qindoominaan waan sochiin biyya keessaa fincilli bal'aan Oromiyaa keessatti ka'ee labsii haala tattamaatu gartee muddamarraa kaatee wayyaanee waan kana godhaa jirtuuf akkamitti waan kana ofirraa haga tokko sochii kana qabbaneessin jechuun kana keessatti shira hojjette jechuudha. Baajetitti dhangalaaftee hidhannoo itti hiitee humna kana gaa lafa bal'aa kanarra dhangalaaftee itti jirti jechuudha. Malee osoo mootummaan kun dhuguma ummata yaadee daangaa kabachiisee nageenyi akka ummata jidduu jiraatu kan barbaadu ta'e ummanni keenya yeroo ammaan tanatti dhiinisaa akkasitti dhangalee qabeenyi isaan saamamuu jechuudha. Beekaati duubaan qindoominaan aangoo mataasiidhaa dheereeffachuudhaaf bara dheeraa ummata nagayaanis jiraachaa ture waliin buusaa jira. Kun ammoo fedhii ummata Somaalee kan waliigalaatii miti. Yoo laallu warreen amma ammaan tanatti bulchiinsa naannoo shanii kana aangoo qabatanii yeroodhaaf yoo jiraanne jechuudhaaf aangoo irra jiran kanaan mootummaa jalaaf fiiguudhaan kana hojjetan malee fedhii mootummaa Somaalee hundaame akka hawaasaatti hawaasni Somaaleedhaa Oromoodhaa wajjin nagayaan jiraachuu barbaade malee bara baraan lolaan jiraachuu hin barbaadu jechuudha. Bolollee lafa bal'ifachuudhaa kan mootummaa Somaaleedhaa kan waliigalaas hin jiraatullee hawaasni Somaaleedhaa kan Oromoodhaa wal daangeessu kan biyya Oromiyaa keessa jiruu fi kan daangaa wal daangeessu kun nagahummaa barbaadaa jechuudha. Haa ta'u immoo mootummaa wayyaaneedhaa deeggarsa hawaasa Oromootii fi saboota waliigala Itoophiyaa keessaa dhabe kana warreen fedhii lafa bal'ifannoo barbaadu kanarraa argatuudha jecha waan ammaan tana deemaa jiru kana karoora deemaa jiru kana gaggeessaa jira. Liyu poolisii yookaan liyu hayliin kun waliigalatti waraana afaan Somaaliyaa dubbatu malee
waraana mootummaan Itoophiyaadhaa leenjisee hidhachiisee bobbaasaa jiru ta'uusaa ummanni Oromoodhaa xiqqaa guddaan beekuudha qabaa jechuudha. Guutuun ummata Oromoodhaa kan biyya keessa jiru kan ala jiru beekuu qaba. Kana gama keenyaan kan jennu kana jechuudha. Liiwu poolis hoggaa jennu kanuma Soomaaleen lafumarraa babal'ifannumaa ifumarraan kakaatee dheedaaf bishaan barbaada akka dursanitti hawaasni walitti bubuumi jechuudha. Kun qindoominaan kan aangoo koraa isaanii dheereeffachuudhaaf mootummaan wayyaaneedhaa humna kana bifa bilchaataadhaan qindeessitee qunnamtiis waliin diriirfattee loojistiksii hunda qaama waan kana hordofu tijaartee geggeessaa jirtu jechuudha. Baay'ee gaariidha. Kanuma waliin walitti bu'iinsa lafaa Oromoo fi uummata Sumaalee gidduu jiru yookaan immoo falmii lafaa jiru furuudhaaf seerawaa ta'ee qaama hundaanuu fudhatama haa dhabu malee mootummaan wayyaanee referendamii geggeessee ture jechuudha. Referendamii sanaan hanga ta'eefiyyuu lafoonni yookaan onoonni karaa bahaanis karaa kibba bahaanis karaa kibbaas Oromiyaadhaaf murtaa'an jiru kan immoo naannoo Sumaaleetti murtaa'an jiru rakkoo ture sanaan furuudhaaf yaalee ture. Haa ta'u garuu weerarri amma bifa addaan qindaa'ee ijaaramee ka'e kun irra bal'aa ta'uusaa isinis himtaniittu mul'ataadhas. Warri liiwu poolis jedhaman kun bakka ga'anitti lafa Oromoo daangaa Oromoo cabsanii lafa Oromoo irraa lolanii buqqaasanitti alaabaa dhaabbachuu jira jedhama. Kan gabaafamaa jirus isuma kana. Kanarraa yoggaa kaatan wanni kun eessatti dhaabbata jettu jalqabatu tuttanii seenaa dhufaatii mootummaa Somaaliyaa kan Ziyaad Barree karaa bahaan waan kanaan dura ture kaastanii sanaan wanni amma deemaa jiru sana haa fakkaatu malee mootummaan wayyaanee ammatti wanneen akkasii kana uummata Oromoo irratti adeemsisuu maaliif filate wanni kun immoo eessatti dhaabbatettanii yaaddu? Bareedaadha. Wanni jiru akkuma reefu tuqe hundeen isaa isuma lafa babal'ifannoo san kan mootummaan Ziyaad Barree qabu san hawaasa Somaalee kana keessallee warri hawwii akkasii qabu kan hanga Awaashitti lafa bal'ifannee deemna jusan ni jira. Isa kana wayyaaneen fuutee yeroo ammaan tana kana dhimma itti bahuudhaaf wanni godhaa jirtuuf guutumatti deeggarsa hawaasa biyyattii ka waliigalaarraa keessattuu ka Oromoorraa dhabdeef jecha kana gochaa jirti jechuudha. Lafa kana maalii fi alaabaa dhaabdi jennee yoo laallu ummanni Oromoodha sochii isii irratti gaggeessaa jiru kana ka mootummaa wayyaanee dura dhaabbachaa jiru kana dhiisee akka garana deebi'uuf walumaa galatti kana fuullisaa akka gama Somaaleetti deebi'u kanaaf kana gochaa jirti jechuudha. Alaabaa dhaabuun maali? Lafa bal'ifannoodha. Lafti tun arraan boodatti teenya ta Somaaleeti jaalattanis jibbitanis jechuudhaan humnaan yeroo alaabaa irra dhaaban ummanni Oromoodhaa kana argee xiqqaa guddaan hin hafuu kana dura dhaabbata. Waliigalatti mootummaa wayyaaneedhaa tan bara dheeraa isaan irra teessee irra isaan quncisaa jirti sana miidhaa hamaa irraan geessu sana dagatee akka fuula sadiitti deebi'uufi kana gochaa jirti jechuudha. Kun ammoo gaa uummata Oromoo kan bahaa kan dhihaa guutuma uummata Oromoodhaaf dabalata malee kuni dhabamuu uummata Oromoodhaatti deemsa jechuudha. Bifa kanaan amma yeroo deemu duula bal'aadha. Duula naannoo tokko qofa gara bahaa gara kibba bahaatiif gara kibbaa qofa jennuu miti jechuudha. Kuni duula bal'aa Oromiyaa akka jirutti dhabamsiisuudhaaf balleessuudhaaf uummanni Oromoodhaa akka lafarraa haqamu karaa hundaan daangaan uummata Oromoodhaa sabaa sabalamoota kanaa walitti lolli deemee dhiini dhangala'eetiin mootummaan kana keessatti ka wayyaaneedhaa kun aangoo dheeraa yeroo dheeraa akka aangoo irra turtuuf karoora lafa kaattee itti jirtu jechuudha. Baay'ee dhangalaafte hundeen isaa maali? Duula bal'aa akka mootummaa Somaalee ka durii sanitti Awaash qofaa miti jechuudha. Akka sirri laalluu miti kun amma guutuu uummata Oromoodhaa kan laalu jechuudha keessa alaan. Oromiyaa irratti wanti kun kabanamaa jiru jechuudha. Waliigalatti lafa dur keessatti jarri gartee waan kana hojjetaa tureen qabatee haa ka'u malee guutuu Oromiyaa irratti har'a isiin diigmayaaf akkuma maaster pilaanii isii duraa fashalatte ammallee gara isiinis maaster pilaanii kanallee itti oofachaa gara dhiyaatiinis gara naannoo ammallee Amaaraa kanaa fi Oromoo jidduutti Affaarii fi Oromoo jidduutti Binishaangulii fi Oromoo jidduutti takkaa wayyaaniin teesseen beektu jechuudha. Baay'ee itti dhangalaafteetuma yeroo hunda jeequmsa
kaafti keessattuu kan ammaan tana kun guutumatti lafa bal'ifachuudhaaf akka ta'e mallattoon alaabaa dhaabuudhaa kun daranuu kan guutuma uummata Oromoodhaa lafa Oromoodhaa cabsanii muranii warra isii deeggaruuf kennuudhaaf kan karoorfattee fakkaataa jechuudha. dhaggeeffattoota keenya kabajamoo gaaffii deebiin miseensa koree hojii raawwachiistuu adda bilisummaa Oromoo Jaal Araarsoo Biqilaa waliin taasisne kanaan hin xumuramne. Kutaa xumuraa gaaffii deebii kana sagantaa keenya itti aanu keessatti qabannee dhiyaanna. Nu hordofuun dagatina. Egaa dhaggeeffattoota keenya sagalee bilisummaa Oromoo sagantaa afaan Oromoorraa qophiin sa'aatii kanaaf qabannee dhiyaanne kanumaan raawwatee jira. Nu faana bu'uudhaan qophiilee keenya hundumaa hordofuu keessaniif galanni keessan bilisummaa haa ta'uu jenna. Qophiin afaan Oromootiif qindeeffanne kanarraa kanumaan raawwatee jira. Itti aansuudhaan kan dhiyaatu sagantaa afaan Amaaraati. Qophiin wal fakkaataa biraatiin hamma walitti deebinutti nagaatti injifannoon uummata Oromoof. የኦሮሞ ነጻነት ድምጽ ነው። የኦሮሞ ነጻነት ድምጽ ዘወትር ማክሰኞ አርብና ቅዳሜ ከጠዋቱ 12 ሰዓት ተኩል እስከ 1 ሰዓት ምሽት ከ12 ሰዓት እስከ 12 ሰዓት ተኩል እንዲሁም ረቡዕ ከጠዋቱ 1 ሰዓት ተኩል እስከ 2 ሰዓት ምሽት ደግሞ ከ1 ሰዓት እስከ 1 ሰዓት ተኩል በ31 41 እና 49 ሜትር ባንድ አጭር ሞገድ እንዲሁም በ25 ሜትር ባንድ 11810 ኪሎ ሄርዝ ላይ ዘወትር አርብና እሁድ ከምሽቱ 2 ሰዓት እስከ 2 ሰዓት ተኩል በአፋን ኦሮሞ ረቡዕ ምሽት ከ2 ሰዓት እስከ 3 ሰዓት ደግሞ በአፋን ኦሮሞና በአማርኛ በቅደም ተከተል የሚያስተላልፈው ዝግጅት አሁን ጀመረ። ይህ የኦሮሞ ነጻነት ድምጽ ነው። ሰላም ጤና ይስጥልኝ ክቡራትና ክቡራን አድማጮቻችን ዛሬ ዕለቱ ጥር 25 ቀን 2017 ዓመተ ምህረት ነው። ከኦሮሞ ነጻነት ድምጽ ልባዊ ሰላምታችን በያላችሁበት ሁሉ ይድረሳችሁ። አድማጮች ለዛሬ ያሰናዳነውን ዝግጅት በማስተዋወቅ ከእናንተ ጋር የሚቆየው እብሳ ጋዲሳ ነኝ። ዜና ቀዳሚ ዝግጅታችን ይሆናል። ህዝቦችን ማናቆር የወያኔ መንግስትን እድሜ ይበልጥ ያሳጥራል በሚል ርዕስ ከኦሮሞ ነጻነት ግንባር የተሰጠ መግለጫ ከዜና ተከትሎ ይቀርባል። የአምባገነን ስርዓት መሳሪያ ሆኖ ከማገልገል መቆጠብ ለሁሉም ተጨቋኝ ህዝቦች ዘላቂ ሰላም ወሳኝ ነው። በዚህ ላይ በማተኮር የተሰናዳ ዝግጅት ደግሞ ወደ ፕሮግራማችን ፍጻሜ ላይ ይስተናገዳል። ሁሉንም እስከ ዝግጅታችን ፍጻሜ ከኛ ጋር በመሆን እንድትከታተሉ እየጋበዝኩኝ አሁን ዜና ይቀርባል። እነሆ። ጤና ይስጥልኝ አድማጮቻችን። ከኦሮሞ ነጻነት ድምጽ የአማርኛ ቋንቋ ዝግጅት ክፍል ለሰዓቱ ያለንን ዜና የማቀርብላችሁ ፍራኦል ጃለታ ነኝ። ጀግናው የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት በምስራቅ ኦሮሚያ የተለያዩ ዞኖች በወሰደው እርምጃ ከ45 በላይ የወያኔ ወታደሮችን ከጥቅም ውጭ አደረገ። ከምስራቅ ዞን የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት እዝ የደረሰን ወታደራዊ ዜና እንደሚያመለክተው ጀግናው የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት ጥር 13 ቀን 2017 ዓ.ም በምስራቅ ሐረርጌ ዞን ባቢሌ ወረዳ ሳርከመ በተባለ ቦታ በእንቅስቃሴ ላይ የነበረውን የጠላት ኃይል በደፈጣ በማጥቃት 9ኙን ገድሎ ከ17 በላይ የሚሆኑትን ደግሞ አቁስሏል። በተመሳሳይ መልኩ ጥር 14 ቀን 2017 ዓመተ ምህረት በምዕራብ ሐረርጌ ዞን ቦኬ አካባቢ ቦሌ ቁጥር 26 ተብሎ በሚታወቅ ቦታ የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት የወያኔን ጦር በማጥቃት 4ቱን ገድሎ 7 በማቁሰል 2 ክላሽንኮቭ ጠመንጃዎችን በመማረክ ለኦሮሞ ህዝብ የነጻነት ትግል እንዲውል አድርጓል። በዚህ ዞን ገመቺስ ወረዳ ካሴ ሂጃ በተባለ ቦታ ጀግናው የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት ጥር 16 ቀን 2017 ዓመተ ምህረት በአሰሳ ላይ የነበረውን ወራሪ የወያኔ ጦር ኃይል በማጥቃት 3ቱን ሲገድል ከ5 በላይ ደግሞ ቁስለኛ በማድረግ 2 ክላሽንኮቭ ጠመንጃዎችንም በመማረክ ድል አስመዝግቧል።
በኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት እየደረሰበት ባለው ኪሳራ የበገነው አምባገነኑና ፋሽስቱ የወያኔ መንግስት በአሁኑ ወቅት በርካታ የጦር ኃይሉን በምስራቅ ኦሮሚያ የተለያዩ አካባቢዎች በማሰማራት ህዝቡን በአሳ እያዋከበ መሆኑም ታውቋል። በተለያዩ ዩኒቨርሲቲዎች ውስጥ ከተቀሰቀሰው የጭቆና ፍጻሜ አመጽ ጋር ተያይዞ አምባገነኑ የወያኔ መንግስት የኦሮሞ ተወላጆችን ከትምህርት ገበታ ማባረርና ለወከባ መዳረጉን አሁንም ቀጥሏል። ጥር 22 ቀን 2017 ዓ.ም በደረሰን ዘገባ መሰረት በወለጋ ዩኒቨርሲቲ ውስጥ የተቀጣጠለው የጭቆና ፍጻሜ አመጽ የወያኔ መንግስትን ከባድ ውጥረት ውስጥ ከቷል። ስርዓቱ የደህንነት ኃይሎቹን በዩኒቨርሲቲው ግቢ ውስጥ በማስተማራት የመማር ማስተማር ሂደቱን እያደናቀፈና ተማሪዎችና መምህራንን እያሰቃየና እያስፈራራ መሆኑ ታውቋል። ይህ በእንዲህ እንዳለ በጅማ ዩኒቨርሲቲ ውስጥም የወያኔ መንግስት የታጠቁ ኃይሎችን በማስተማራት ተማሪዎችን እያስፈራራ መሆኑ ተዘግቧል። በአርባ ምንጭ ዩኒቨርሲቲ ውስጥ ደግሞ የወያኔ መንግስት ለተቃውሞ ሰልፍ ወጥታችኋል፣ መንግስትን ተቃውማችኋል በሚል ካሰራቸው 27 የኦሮሞ ተወላጅ ተማሪዎች መካከል አራቱን ማባረሩን ምንጮች ጥር 22 ቀን 2017 ዓ.ም ባደረሱን ዘገባ ገልጸዋል። ከዚህም በተጨማሪ ሰብአዊ መብቶቻቸውን ተነፍገው ድብደባ እየተፈጸመባቸውና በሰላም ወጥተው እንዳይገቡ በመከልከል በስርዓቱ ቅጥረኞች ለሰቆቃ መዳረጋቸውን የደረሰን ዘገባ አክሎ ያመለክታል። የወያኔ ስርዓት አጫፋሪዎችና ታጣቂዎች በወሎ ዩኒቨርሲቲ ውስጥ በሚማሩ የኦሮሞ ተወላጅ ተማሪዎች ላይ ድብደባና ማስፈራሪያ እየፈጸሙ መሆኑን ምንጮች ገለጹ። በወሎ ዩኒቨርሲቲ ውስጥ የሚማሩ የኦሮሞ ተወላጅ ተማሪዎች ለዓመታት በግቢው ባሳለፍነው ቆይታ ሰብአዊ ክብራችንን ተነፍገን በስድብና ወከባ አንገታችንን ደፍተን እንድንሄድ ተገደናል በማለት በወያኔ ተላላኪዎችና የስርዓቱ ታጣቂዎች የሚደርስባቸውን ጫና ይገልጻሉ። ይህም ሳያንሳቸው ይህንን አካባቢ ለቃቸው መሄድ አለባቸው በሚል በግቢ ውስጥ በሚገኙ የስርዓቱ ደጋፊዎችና የታጠቁ ኃይሎች ድብደባ እንደደረሰባቸው የገለጹ ተማሪዎቹ ከስርዓቱ ኃይሎች ጥቃት የሚሸሸጉበትን ቦታ አጥተው ህይወታቸው አስጊ ሁኔታ ላይ እንዳለም ተናግረዋል። በዚህ የወያኔ መንግስት ዘመቻ በርካታ ተማሪዎች ለጉዳት መዳረጋቸውና በሞትና በህይወት መካከል እንዳሉ ምንጮች ያስረዳሉ። በመሆኑም በተለያዩ ዩኒቨርሲቲዎች፣ ኮሌጆችና የተለያዩ ከፍተኛ ትምህርት ተቋማት ውስጥ የሚማሩ ተማሪዎች ይህንን በወያኔ ቅጥረኞችና ታጣቂዎች በወሎ ዩኒቨርሲቲ የኦሮሞ ተማሪዎች ላይ እየደረሰ ያለውን ድብደባ፣ ዛቻና እንግልት በተለይም ስርዓቱ በኦሮሞ ዜጎች ላይ በማነጣጠር የከፈተውን ዘመቻ ሁሉም የብሔር ብሔረሰብ ተወላጆች እንዲያወግዙና በአስፈላጊ ሁሉ ስርዓቱን እንዲጋፈጡ መልእክት ተላልፈዋል። የቤኒሻንጉል ህዝቦች ነጻነት ንቅናቄ ሰራዊት በወያኔ ኃይሎች ላይ በወሰደው እርምጃ ከባድ ጉዳት አደረሰ። የቤኒሻንጉል ህዝቦች ነጻነት ንቅናቄ ባደረሰን ወታደራዊ ዜና እንዳመለከተው የብሔንን ሰራዊት አባላት ታህሳስ 26 እና 27 ቀን 2016 ዓ.ም በወያኔ ጦር ኃይል ላይ በፈጸሙ ጥቃት ከ13 በላይ የስርዓቱን ኃይሎች ገድለው ከ8 የሚበልጡትን ደግሞ ቁስለኛ እንዳደረጉ ዘግይቶ የደረሰን ዜና ያመለክታል። ጥር 1 ቀን 2017 ዓ.ም ጥቃታቸውን በመቀጠል በቱማድ መኳርና በሽርቆሌ መካከል በተካሄደ ውጊያ ከ40 በላይ የወያኔ ፌዴራል ጦር ኃይልና የክልል ሰራዊት አባላት ሲደመሰሱ ከ80 በላይ ደግሞ ቆስለዋል። በብሔንን ሰራዊት ጥቃት የቆሰሉ የወያኔ ወታደሮች አሶሳ ከተማ ወደሚገኘው ራሻ የተባለ ሆስፒታል መጋዛቸውንም የደረሰን ዜና አክሎ ያስረዳል። በንጋታው ማለትም ጥር 2 ቀን 2017 ዓ.ም የብሔንን ሰራዊት ከጠላት ጋር የሚያካሂዱትን ፍልሚያ በመቀጠል ከጠዋቱ 8 ሰዓት ገደማ በመንጌ ወረዳ በጄሮባና አካባቢ ባካሄደው ከባድ ውጊያ 8 የወያኔ ሰራዊት አባላትን ሲገድል ሌሎች 8ቱ ደግሞ ጠላት ካስታጠቃቸው መሳሪያ ጋር ተማርከዋል። ከዚህም በተጨማሪ 6 ክላሽንኮቭ ጠመንጃዎች፣ 1 ብሬንና 1 ስናይፐር መሳሪያም ተማርከዋል። ጥር 3 ቀን 2017 ዓ.ም በአሶሳ ዞን ጄሮባና አካባቢ በተሽከርካሪ ህዝብ ውስጥ በመዘዋወር ላይ የነበሩ የወያኔ ፖሊሶችና የደህንነት ኃይል አባላት ላይ በፈንጂ በተወሰደ ጥቃት ከፍተኛ ጉዳት ያደረሰ ሲሆን ተሽከርካሪዋም ሙሉ በሙሉ መውደሟን የቤኒሻንጉል ህዝቦች ነጻነት ንቅናቄ ያደረሰን ዜና ያመለክታል። የቤኒሻንጉል ህዝቦች ነጻነት ንቅናቄ ሰራዊት በወያኔ ጦር ኃይል ላይ የሚወስደውን ጥቃት ጥር 5 ቀን 2017 ዓ.ም እንደቀጠለ ያመለከተው ይህ ዜና ከሰዓት በኋላ 1 ሰዓት ገደማ በቤኒሻንጉል መንጌ ወረዳ ሸንዲ በተባለ አካባቢ ህዝቡን በማሰባሰብ ስለ ድርጅቱ የትግል ዓላማ በማወያየት ላይ ሳሉ የወያኔ ስርዓት በብሔንን ሰራዊት ላይ ጥቃት ለማድረስ ቢሞክርም የብሔንን ታጋዮች በጀግንነት በመመከት የጠላትን ዓላማ አክሽፈዋል ይላል የደረሰን ዘገባ። የቤኒሻንጉል ህዝቦች ነጻነት ንቅናቄ ሰራዊት አባላት ከወያኔ ጦር ኃይል ጋር ባካሄዱት በዚህ ፍልሚያ አንድ ከፍተኛ የጦር አዛዥን ጨምሮ 15ቱን ገድለው 35 በማቁሰል ሌሎች 8 የወያኔ ወታደሮችን ደግሞ በመማረክ ድል እንዳስመዘገቡ ታውቋል። የቤኒሻንጉል ህዝቦች ነጻነት ንቅናቄ የወያኔን አምባገነንና ዘራፊ መንግስት አስወግዶ ህዝቦች በነጻነት እንዲኖሩ ለማድረግ እያካሄደ ባለው ፍልሚያ በወያኔ ኃይሎች ላይ የሚያደርሰውን ጥቃት ጥር 11 ቀን 2017 ዓመተ ምህረትን በመቀጠል ከሰዓት በኋላ 2 ሰዓት ገደማ በመንጌ ወረዳ ሰኒዮር በተባለ ቀበሌ ውስጥ ወጣቶችን ለማዋከብ በተሰማሩ ኃይሎች ላይ እርምጃ ወስደዋል።
የወያኔ ኃይሎች በአካባቢው ወጣቶችን በሐሰት ወንጀሎ መግደልና ማሰር እንዲሁም ማዋከባቸውን በመቀጠላቸው የብሔንን ሰራዊት ህዝቡን ከጥቃት ለመከላከል በወሰደው እርምጃ 6 የወያኔ ፖሊሶችና 2 የሥርዓቱ ሚሊሻዎችን እንደገደለ ይሄው የደረሰን ዜና አክሎ ያስረዳል። አድማጮች ለሰዓቱ የያዝነው ዜና በዚሁ ተጠናቋል። አድማጮቻችን ዜናን በማስደመጥ የጀመረው ዝግጅታችን አሁንም እንደቀጠለ ነው። ቀጥሎ በወቅታዊ ሁኔታ ላይ ከኦሮሞ ነጻነት ግንባር የተሰጠ መግለጫ ይነበባል። አብራችሁን ሁኑ። ህዝቦችን ማናቆር የወያኔ መንግስትን እድሜ ይበልጥ ያሳጥራል። ከኦሮሞ ነጻነት ግንባር የተሰጠ መግለጫም ኢትዮጵያ ከህዝቦች ፍላጎት ውጪ በኃይል የተመሰረተች ኤምፓየር ናት። በኃይል ከመመስረቷ ጋር ተያይዞ የተፈጠረው የፖለቲካ ችግርም ለቅኝ አገዛዝ የተዳረጉትን ህዝቦች መብት ነፍጎ በራሳቸው እድል ላይ ወሳኝ እንዳይሆኑ አደረጋቸው። የገዢዎችን ፍላጎት ብቻ ለማሟላት የተዘረጉት ስርዓቶችም ጸረ ዲሞክራሲ በመሆን ጭቆናና ዝርፊያን አስፋፍተዋል። ህዝቦችን ለድህነት፣ ኋላ ቀርነትና ረሃብ ዳርጓቸዋል። ለረጅም ዓመታት የቆየው የፖለቲካ ችግር ለእድገትና ብልጽግና እንቅፋት ሆኖ የህዝቦችን ህይወት መራራ አድርጎታል። ይህችን ኤምፓየር አንቆ ለያዛት ችግር መፍትሄ ማፈላለግ በኃይል ወደ ስልጣን የመጡ መንግስታት ፍላጎት ባለመሆኑ የመፍትሄ የተነፈገው ችግር ኤምፓየሪቷን ጠፍሮ በመያዙ ዜጎቿ የሚያፍሩባት ሀገር ሆናለች። በኃይለ ሥላሴ ዘመን በረሃብ የምትታወቀዋ ኢትዮጵያ በደርግ ዘመንም የረሃብ ሀገር በመሆን ትታወቃለች። በፋሺስቱ የወያኔ ህዋት መንግስት ስርም በዓለም ዘንድ የምትታወቅበት ስሟ እንደቀጠለ ይገኛል። ሚሊዮኖች በረሃብ የሚሰቃዩባትና በእርጥባን ህይወታቸውን የሚያቆዩባት ኤምፓየር ሆና ቀጥላለች። የወያኔ መንግስት ልመናን እንደ መብትና እንደ ብልህነት እንጂ እንደ አስነዋሪ ተግባር አይቆጥረውም። በረሃብ ተጠቂዎች ስም የሚገኘውን ሀብት ያገዛዝ እድሜውን ለማራዘም እንደሚያውለው ሁሉ ረሃብን ህዝቦችን ለማንበርከክ እንደ ስልጣን ዘመን ማራዘሚያ ስልት ስለሚጠቀምበት መቼውም ቢሆን ረሃብ ከዚች ኤምፓየር ይጠፋል ተብሎ አይታሰብም። ከረሃብና ድህነት በተጨማሪ ሁሉም የኢትዮጵያ ኤምፓየር ሀብት በወያኔ ህዋት ቁጥጥር ስር መግባቱ ህዝቦችን ለአመጽ እያነሳሳ ነው። የአናሳ ቡድን የበላይነትን ለማስጠበቅ ሲባል የሚካሄደው የዘር አድሎ ሁሉንም ተጨቋኝ ህዝቦች ይብቃ ብለው ለመብታቸው እንዲፋለሙ በማድረግ ላይ ይገኛል። በተለይ ደግሞ የኦሮሞ ህዝብ የሀገር ባለቤትነትና የዲሞክራሲ መብት ጥያቄ በማንሳት እያካሄደ ያለው ፍልሚያ ይህንን አምባገነን መንግስት ከማጋለጥ በተጨማሪ መሰረት የሌለው መሆኑን በማረጋገጥ ውድቀቱን በማፋጠን ላይ ይገኛል። ማንኛውም አምባገነን መንግስት በተጨቋኞች ክንድ ከስልጣን እስካልተወገደ ድረስ የአገዛዝ ስርዓቱን ለማስቀጠል ይፈይደኛል ባላቸው ስልቶች ሁሉ ይጠቀማል። ህዝቦችን በማናቆር ስልጣኑን ለማቆየት ይሻል። በሚፈጽመው የግድያ የእስራትና የማስፈራሪያ እርምጃ እስትንፋሱን ለማቆየት ይፍጨረጨራል። እኔ ከሌለው ሀገር ትበታተናለች፣ ህዝቦች ይጨራረሳሉ በሚል የሐሰት ዲስኩር ውዥንብር ማንገስና ማባበልም ገዢዎች የሚጠቀሙበት ስልት ነው። ፋሺስቱ የወያኔ ህዋት መንግስት በህዝቦች እርምጃ በተለይ የኦሮሞ ህዝብ በቀጣይነት እያካሄደ ባለው ያልገዛም ባይነት አመጽ መሽመድመዱ ከማንም የተሰወረ አይደለም። ወያኔ በአብላጫው ከአንድ አካባቢ በተሰባሰቡ ታማኝ የጦርና የደህንነት ኃይል ላይ በመመርኮዝ ከሌሎች ብሔሮች የተወለዱትን ደግሞ በጊዜያዊ ጥቅም ከጎኑ አሰልፎ በተላላኪነት እየተጠቀመባቸው ያለ መንግስት መሆኑ ግልጽ ነው። ይህ ውስጡ በስብሶ ውድቀቱ አይቀሬ መሆኑ የተረጋገጠው መንግስት
ከኃይል በተጨማሪ በምዕራባውያን መንግስታት ልገሳና ምርቃት የስልጣን ዘመኑን ለማራዘም እየጣረ ነው። እስትንፋሱን ለማቆየት እያደረገ ባለው በዚህ ከንቱ ጥረት የኦሮሞን ህዝብ ዋነኛ ጠላቱ አድርጎ በመፈረጅ በጭካኔ የተሞላ ሁሉን አቀፍ ዘመቻ በሁሉም አቅጣጫ ከፍቶበታል። በኦሮሞ ህዝብ ላይ ከተከፈተው ሰፊ ዘመቻ ውስጥ አንዱ የኦሮሞ ህዝብ ጸር የሆነውን ኃይል ልዩ ፖሊስ በሚል ከሶማሌ ብሔረሰብ የተውጣጡና ድብቅ ዓላማ ያነገቡ ታጣቂዎችን በማደራጀት በጀነራል አብርሃ ቁራቴሪ አዛዥነት የኦሮሞ ህዝብ ላይ እንዲዘምቱ ማድረግ ነው። በአሁኑ ወቅት በምስራቅ ኦሮሚያ በሶማሌ ድንበር አካባቢ በደቡብ ምስራቅና በደቡብ ኦሮሚያ የሚገኝ የኦሮሞ ህዝብ በልዩ ፖሊስና በስርዓቱ ኃይሎች የተከፈተበትን ጦርነት በመመከት ላይ ይገኛል። የወያኔ መንግስት ይህንን ለስርዓቱ እንዲዋጉ ያሰለፈውን ኃይል የኦሮሞን መሬት እንዲይዙ በማድረግ በኦሮሞ ህዝብ መሬት ላይ የሶማሌ ክልል ባንዲራን በማስተከል ላይ ይገኛል። የሶማሌ ዜጎች ወያኔ ህዝቦችን በማጋጨት የስልጣን እድሜውን ለማራዘም እየሸረበ ያለውን ሴራ ባለማወቅም ይሁን በማወቅ የህዝቦች ጠላት ለሆነው መንግስት መሳሪያ በመሆን በኦሮሞ ህዝብ ማንነትና መሬት ላይ መዝመት አሳፋሪና በታሪክና በህግ ተጠያቂ እንደሚያደርጋቸው መገንዘብ ይኖርባቸዋል። በምስራቅና ምዕራብ ሐረርጌ በባሌ ቆላማ አካባቢዎች በቦረናና በጉጂ ውስጥ እየተካሄደ ያለው ጦርነት የኦሮሞን መሬት ብቻ ሳይሆን በኦሮሞ ህዝብ ማንነት ላይ ያነጣጠረ መሆኑ ግልጽ ነው። ይህ በኦሮሞ ማንነት ላይ የተከፈተው ዘመቻም ጦርነቱ እየተካሄደበት ባሉ አካባቢዎች የሚገኙ ኦሮሞዎች ብቻ ሳይሆን ሁሉንም የኦሮሞ ዜጎች የሚመለከት ነው። በመሆኑም ሁሉም የኦሮሞ ዜጋ ይህንን የጠላት ሴራ ለማምከን ከያለበት ሁሉ የጠላትን ጥቃት መመከት የዜግነት ግዴታ መሆኑን ተገንዝቦ መነሳት አለበት። የኦሮሞ ህዝብ በአገሩና በመሬቱ ላይ ባለቤት ሆኖ በሰላም መኖር የሚችለው በኃይል ለጭቆና አገዛዝ የዳረጉትን አሽቀንጥሮ ሲጥል ብቻ ነው። ለጭቆና ፍጻሜ ማበጀት አለብን በሚል ካሁን ቀደም ባሳለፈው ቆራጥ ውሳኔ በመጽናት አመጹን ማፋፋም ብቻ ነው ዘላቂና አስተማማኝ መፍትሄ የሚያስገኝለት። ከሁሉም በላይ ደግሞ ከዚህ መንግስት ጋር በመሰለፍ የዚህን ጸረ ህዝብ ስርዓት እድሜ ለማራዘም በመጣር ላይ የሚገኙ ዜጎች ወያኔ በህዝባቸው ላይ የፈጸመ ያለውን ጠላታዊ ተግባር እያዩ ዝምታ መምረጥ በጠላት ዘንድም የሚያስንቃቸው መሆኑን መረዳት ይገባቸዋል። በወያኔ ጦር ኃይል ውስጥ በመሰለፍ ለጠላት ክንድ የሆኑ የኦሮሞ ዜጎች ኦሮሞን መሬትና ሀብት አልባ እያደረገ እንዲሁም ህይወቱን እየቀጠፈ ያለውን ጦርነት እያዩና እየሰሙ አስፈላጊውን እርምጃ አለመውሰድ ያስጠይቃቸዋል። ዛሬ የኦሮሞ ነጻነት ግንባር መዋቅርና ቄሮ ኦሮሞ እናቶችና አባቶች ባዶ እጆቻቸውን ጠላትን እየተጋፈጡ ባለበት ወቅት ለጠላት መሳሪያ አንግቶ ዘመቆም አሳፋሪ ነው። በመሆኑም ለህዝባችን እንጂ ለባዕዳን አንሰለፍም በማለት እልቂት እየተፈጸመበት ካለው ህዝባቸው ጎን እንዲቆሙ የኦሮሞ ነጻነት ግንባር ጥሪውን ያስተላልፍላቸዋል። የወያኔ መንግስት እንደማናቸውም አምባገነን መንግስታት ጠንካራ መስሎ ለመታየት የሐሰት ፕሮፓጋንዳ በመንዛት እድሜውን ለማራዘም ይጥራል። ይሁን እንጂ የፈጽሞ እውን ሊሆን አይችልም። የሚፎክርበትና ህዝቦችን የሚያስፈራራበት ኃይል ለጊዜው ሊያቆየው ይችል ይሆናል። ይሁን እንጂ የወገናቸውን ጉዳትና ሰቆቃ እያዩ እስከ መጨረሻ ከስርዓቱ ጋር ይሰለፋሉ ማለት እንዳልሆነ መገንዘብ ያሻል። ይህ በወገናቸው ላይ የሚፈጸመው ወሰን ያጣ በደልና ጭቆና አፈሙዛቸውን ወደ ጨቋኙ መንግስት እንዲያዞሩ ያስገድዳቸዋል። በተለይ የመንግስት መዋቅሮች ውስጥ በመታቀፍ ጸረ ህዝብ የሆነውን መንግስት እያገለገሉ ያሉትም ካሁን በኋላ ይበቃል ብለው ከህዝባቸው ጋር እንደሚሰለፉ ጥርጥር የለም። በዚህ መንግስት ስር የህዝቦች መብቶች እንደማይከበሩ የታወቀ ነው። በመሆኑም ያለው ብቸኛው አማራጭ ይህንን መንግስት ማስወገድ ነው። ለዚህም
የኦሮሞ ህዝብ እያካሄደ ያለውን የጭቆና ፍጻሜ አመጽ መቀጠል ብቻ ነው የሚፈልገውንና የሚመኘውን መፍትሄ የሚያስገኝለት። በመሆኑም ዛሬም የኦሮሞ ነጻነት ግንባር የኦሮሞ ህዝብ ከሁሉም አቅጣጫ አመጹን በማፋፋም ለወያኔ መንግስት ፍጻሜ እንዲያበጅለት ጥሪውን ያድሳል። የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት በያለበት ሁሉ የኦሮሞን ህዝብ ጠላት በማጥቃት ግዴታውን መወጣቱን እንዲቀጥል መልእክቱን ያስተላልፋል። የኦሮሞ ወጣቶች ቄሮ ኦሮሞም ስርዓቱን ለማቆየት እየተሯሯጠ ባለው የወያኔ ህዋት መንግስት ላይ በመላው ኦሮሚያ አመጽ በማቀናጀት እድሜውን በማሳጠር ውስጥ ድርሻውን እንዲወጣ የኦሮሞ ነጻነት ግንባር ያሳስባል። በውጪ ሀገራት የሚኖረው የኦሮሞ ህዝብም ህዝባችን የሚገኝበትን ሁኔታ ክብደት በመገንዘብ ጊዜና ሀብቱን የኦሮሞን ህዝብ ጥቅም ሊያስከብር በሚችል ጉዳይ ላይ በማዋል የመፍትሄ ምንጭ እንዲሆን የኦሮሞ ነጻነት ግንባር መልእክቱን ያስተላልፋል። የኦሮሚያ አጎራባሽ ተጨቋኝ ህዝቦችም ሆኑ ሌሎች ጠላት በሚሸርበው ሴራ ተታለው እርስ በርሳቸው ከመጋጨትና ከመናቆር በመቆጠብና ወያኔ ከሚያናፍሰው የውሸት ማስፈራሪያ ፍርሃትና ጥርጣሬ ነፃ ሆነው በጋራ ጠላታቸው ላይ ትግላቸውን እንዲያፋፍሙ የኦሮሞ ነጻነት ግንባር በድጋሚ ያሳስባል። ዘወትር ጭቆናን እያስተናገዱ መኖር እዚህ ላይ ማብቃት አለበት። ከሁሉም ቦታ በአንድነት የተፋፋመው አመጽና የተካሄደው ትግል የኦሮሞ ህዝብ ኃይል መሆኑን አሳይቷል። በመሆኑም አሁንም በአንድነት በመነሳት ጠላትን በማስወገድ ለጨቋኝ መንግስት ፍጻሜ እናበጅ። ለጊዜያዊ ጥቅም በሚል ለችግር ጊዜ በደረሰላቸው የኦሮሞ ህዝብ ላይ ክፋት እየፈጸሙ ያሉትንም አደብ እንዲይዙ በማድረግ መሬታችንና ማንነታችንን እናስከብራለን። ድል ለኦሮሞ ህዝብ። የኦሮሞ ነጻነት ግንባር ጥር 21 2017 ዓመተ ምህረት አድማጮቻችን ከኦሮሞ ነጻነት ድምጽ ከአማርኛ ቋንቋ ዝግጅት ክፍላችን እየተላለፈ ያለው የዛሬ ዝግጅታችን አሁንም እንደቀጠለ ነው። የአምባገነኑን ስርዓት መሳሪያ ሆኖ ከማገልገል መቆጠብ ለሁሉም ተጨቋኝ ህዝቦች ዘላቂ ሰላም ወሳኝ ነው በሚል ርዕስ የተሰናዳ ዝግጅት እንደሚከተለው ይስተናገዳል። አብራችሁን ሁኑ። የአምባገነን መሳሪያ ሆኖ ከማገልገል መቆጠብ ለሁላችንም ዘላቂ ሰላም ወሳኝ ነው። የክልሉ ፕሬዝዳንትና አስተዳዳሪ ነኝ የሚለው ቅጥረኛ የወያኔ አገልጋይ ለዘመናት አብሮ ይኖሩ የነበሩትንና ወደፊትም አብሮ የሚኖሩትን የኦሮሞና የሶማሌ ህዝቦችን በወያኔ ትዕዛዝ ለማናቆር በከፈተው የተቀናበረ ወረራ እነሆ የበርካታ ንጹሃን ዜጎች ህይወት እያለፈ፣ ቤት እየተቃጠለ፣ ንብረት እየተዘረፈ፣ ሰው እየተሰደደ ይገኛል። በዚህ በወያኔ በታጠቀውና በክልሉ አስተዳደር ተብዬ ቀንደኛ የወያኔ ተላላኪና አስተባባሪነት በተሰማራው ነፍሰ ገዳይ ቅልብ ልዩ ኃይል በተባለ ጦር ምስራቅና ምዕራብ ሐረርጌ፣ ባሌ፣ ጉጂ፣ ቦረናና አካባቢው እየታመሰ ይገኛል። በዚህ ወራሪ ጦር በርካታ የአካባቢው የኦሮሞ ህዝብ ሙትና ቁስለኛ ከመሆኑም በላይ ታፍነው ተወስደዋል። ሀብት ንብረታቸው ተዘርፏል፣ ተፈናቅለዋል። የኦሮሞ ህዝብ ለሶማሌ ህዝብ ወንድምና ጎረቤት ህዝብ መሆኑ ለማንም ግልጽ ነው። ይህ ህዝብ ለዘመናት አብሮ ኖሯል። በገዢ የሀበሻ መንግስታትም እስከ ዛሬዋ ወያኔ በርካታ ግፎች በጋራ ተፈጽመውበታል። በአጠቃላይ ይህ ህዝብ ክፉና ደጉም በጋራ ማሳለፉ ለማንም ግልጽ ነው። ወደፊትም ጎረቤት ሆኖ እንደሚኖርም ግልጽ ነው። ይሁን እንጂ በጥባጭ ባለበት ማንጥሩ ይጠጣል እንደሚባለው ብህል ወያኔ በሸረበችው ሴራ እያየን ያለነው አስከፊና አስነዋሪ ግፍ ከሶማሌ በተመለመሉ ሆዳ አደር የወያኔ ቅጥረኛ ነፍሰ ገዳይ ወሮ በሎች የልዩ ኃይል አባላት ከፍተኛ ጉዳት በአካባቢው ባለው የኦሮሞ ህዝብ ላይ እየተፈጸመ ወይም እየተካሄደ ይገኛል። ይህ ወንጀል ተወደደም ተጠላም በአስቸኳይ መቀልበስ አሊያም መቆም አለበት። ወያኔ ገና ከጫካ መታ በጠመንጃ አፈሙዝ የኢትዮጵያ ህዝቦችን ወራ እንደያዘች አንድ ብላ የጀመረችው ስራ ቢኖር በጎረቤትነት ለዘላለም ሲኖሩ የነበሩትን ህዝቦች ማናቆር ነው።
የድንበርና የሌሎች ጥቅሞችን ግጭት በመቀስቀስ ያለመስማማትን ማቀጣጠል ነው። አንዱን ብሔር በሌላ ብሔር ላይ ማነሳሳት፣ አንዱን ትጥቅ አስፈትታ ሌላውን ማስታጠቅ ልዩ ስራዋ ነበር። ዛሬም በሶማሌና በኦሮሚያ ክልል መካከል እያየን ያለነው ይህንኑ ሐቅ ነው። ላለፉት 25 ዓመታት የኦሮሞን ሕዝብ ትጥቅ አስፈትታ ጎረቤቶቹን አስታጥቃ ስታስወጋ ነበር። አሁንም እዚሁ ላይ ትገኛለች። ለዚህ ጥሩ ምሳሌና ማሳያ የሚሆነው በምዕራቡ ክፍል ጉምዝንና ሌሎችን አስታጥቃ ኦሮሞን ትጥቅ አስፈትታ ስታስመታው ነበር። በደቡብም እንዲሁ በሰሜንና በሰሜን ምስራቅ የአማራንና የአፋርን አንዳንድ ሆዳደሮችን አስታጥቃ የወሎንና የከረዩ ኦሮሞን ስታስወጋ ነበር። ዛሬ ደግሞ እነሆ ልዩ ኃይል የተባለ ቅጥረኛና ነፍሰ ገዳይ ቅልብ ጦር አደራጅታና አስታጥቃ በምስራቁ የኦሮሚያ አካባቢ ግጭት እንዲፈጠርና የሰው ሕይወት እንዲያልፍ አድርጋለች። እነዚህ ከሶማሌ የተመለመሉ ልዩ ኃይል የተባሉ ቅጥረኛና ሆዳደሮች በወያኔው ጀነራል አብርሃ ቁራቲ የተመሩ ጭፍጨፋ በኦሮሞ ሕዝብ ላይ እየፈጸሙ ይገኛሉ። ታሪክ የማይረሳው ስህተት እየተፈጸመም ይገኛል። የኦሮሞ ሕዝብ ዛሬ በመሃል ሀገር በወያኔ ቅልብ ጦር በአጋዚ ግፍ እየተፈጸመበት ይገኛል። በዳር ሀገር ደግሞ ከጎረቤቶቹ ይህቺው ወያኔ ነፍሰ ገዳዮችንና ሆዳደሮችን በማደራጀት አስታጥቃ እንደ ሶማሌ ክልል ልዩ ፖሊስና የተለያዩ ነፍሰ ገዳዮች ግፍና በደል በኦሮሞ ሕዝብ ላይ እየተፈጸመበት ይገኛል። ይህ ከባድ ንቀት ነው። ከባድ ሮሮም እየደረሰብን ይገኛል። ይህ አስከፊና አሳፋሪ በደል ሮሮ በአስቸኳይ ሊቀለበስ ግድ ይለዋል። የኦሮሞ ሕዝብ በገዛ ሀገሩ በገዛ ቀየው እየተገደለ እየተጉላላና እየተዘረፈ ሊኖር አይገባውም። ሁላችንም በያለንበትና ከያለንበት በጋራ ተነስተን ላኪውንም ሆነ ተላላኪውን አንድ ልንለው ይገባል። ከህዝባችን ላይ እየተፈጸመበት ያለውን መከራ ልናስወግድ ይገባናል። ወደንም ጠላንም ተደፍረናል። ባለብዙ ዘመናት ታሪክ ህዝብ ሆነን ተንቀናል። ይህ አሳዛኝም አሳፋሪም ነው። ዛሬ ህዝባችን በሁሉም ስፍራ ግፍ እየተፈጸመበት ይገኛል። የግፉ ምንጭ ደግሞ ወያኔና ወያኔ ብቻ ናት። እናም ይህንን ግፍና መከራ ከህዝባችን ጫንቃ ላይ ለመቀልበስ ያለው ብቸኛ አማራጭ የጀመርነውን ጸረ ጭቆና አመጽ አጠናክረን መቀጠል ነው። ለኦሮሞ ህዝብ ነጻነት እየተዋደቀ ያለውን ጀግናውን የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት በሁሉም ነገር ማጠናከር ነው። ከወሬ ይልቅ በስራ ላይ ተሰማርተን መገኘት ነው። ባሉባልታና በወሬ የህዝባችን ችግር አይፈታም። እንዲሁ የሞተን የቆሰለን የተለያየ ችግር የደረሰበትን እያየን ከንፈር መምጠት እየደረሰ ያለውን ጉዳት አይቀለብሰውም። በመሆኑም እነዚህን ቅጥረኛ የሶማሌ ክልል ወራሪዎችንም ሆነ ወያኔን በአንድ ክንድ አንድ እንበላቸው። የነሱ አደራጅ አሰልጣኝና አስታጣቂ እንዲሁም አስተማሪ የሆነችውን ወያኔንም ለአንዴና ለመጨረሻ ጊዜ ከላያችን ላይ ለማስወገድ በያለንበት እንነሳ። ትግላችንን እናቀጣጥል፣ የበለጠ እናፋፍመው። በሌላ በኩል አሁን የወያኔ ተላላኪ በመሆን የኦሮሞን ህዝብ እያሸበራችሁ ያላችሁ የልዩ ኃይል ወይም ፖሊስ አባላት የሆናችሁ ወይም መሪዎቹ እንዲሁም ማጋዚ ከድርጊታችሁ በአስቸኳይ ብትቆጠቡ መልካም ይሆናል። ለአምባገነን ተላላኪ ሆኖ ህዝብን ማሸበር ለዘላቂ ሰላም ከባድ እንቅፋት ነውና። Lami oromo wanko wakakate kesako awi bakanga hachu kumam berdirgama is barbarumiti orte pachona duma is barbarumiti orte pachona duma
gaadu ofirratti nimnu ga'ee bineensa nu nyaatu arramoo maal fedhu eessa ga'uuf gaadu ofirratti nimnu ga'ee bineensa nu nyaatu ga'ee bineensi nu nyaatu ga'ee lammaleen daatu ga'ee bineensi nu nyaatu ga'ee lammaleen እንግዲህ አድማጮቻችን ከኦሮሞ ነጻነት ድምጽ ከአማርኛ ቋንቋ ዝግጅት ክፍላችን ለዛሬ ያሰናዳነው ዝግጅት በዚህ ተጠናቋል። ሳምንት በተመሳሳይ ዝግጅት እስክንገናኝ ደህና ሁኑ። ድል ለኦሮሞ ሕዝብ።